Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii odeeffannoo guyyaa har'aa isiniif dhiyeessina. Lammiileen Paakistaan persentii 96.2 hordoftoota amantii Islaamaadha. Yeroo darbe keessa konfiraansii godhameen namoonni 45,000 halkan tokkotti gooftaa Yesuusitti amanuun miseensota maatii waaqayyootti dabalamanii jiru. Ulfinni hunduu kan waaqayyooti. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaattiin lallabamaa kana booddee dhumni hin ta'a. Maatewos 24:14. Poolisiin Naajeeriyaa namoota waldaatti ugguramanii dhufaatii Yesuus lammaffaa eegaa jiran baraareeraa jedha odeessi tokko. Akkasumas immoo Naajeeriyaatti hidhattoonni waldaa seenuudhaan namoota 50 ol ajjeesuu isaanii. Akkasumas immoo namichi amantoota goyyoomsee masgiida diigsee tokko to'annoo jala ooluusaa. Akkasumas hidhattoonni waldaa seenanii namoota 50 ol ajjeesuu isaanii akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jenna. Poolisiin Naajeeriyaa namoota waldaatti ugguramanii dhufaatii Yesuus lammataa eegan baraare. Poolisiin Naajeeriyaa daa'imman dabalatee namoota 77 waldaa keessatti ugguramanii dhufaatii Yesuus lammataa eegaa turan baraare. Taateen kun kan ta'e kutaa biyya kibba lixa biyyattii Wondoo jedhamu keessatti yoo ta'u, namootni baraaraman kunneen gariin baatilee hedduuf kan achi turanidha. Akka dubbii himaan poolisii jedhutti namootni kunneen Yesuus eebila darbe keessa akka dhufee deebi'u itti himamee taatee kana ijaan arguuf jecha hojii fi barumsa gatanii achitti walitti qabamani. Haati tokko ijoolleen ishee jalaa baduu fi waldaa san keessa jiraachuu akka hin oolle erga gabaastee booda poolisiin waldichatti kan bobba'e yakka namoota gareen butanii guruutiin shakkamtoota waldaa Whole Bible Believers irratti himata banuuf akka jiru poolisiin ibseera. Paastariin waldaa kanaa David Anfeyoshee fi itti aanaan isaa to'annoo jala oolfamanii jiru. Namootni achi baraaraman yeroo gara buufata kunuunsaa mootummaatti geeffaman qorannoo jalqabaa poolisiin godheen paastariin gargaaraan waldichaa Piiter Asuumoosaa eebila keessa Yesuus akka dhufu amantootnis isa simachuuf gara samiitti akka butaman amantoota kanatti hime jetti qondaalli miidiyaa poolisii Naajeeriyaa Faanmilaayoo Oduun Laami. Booda dhufaatiin Yesuus kun gara fulbaanaatti akka jijjiiramee fi akkasitti namoonni kun dursitoota waldichaaf abboomamanii akka eegan hubachiise. Walumaa galatti poolisiin daa'imman 26 fi dargaggeeyyii 8 akkasumas ga'eessota 43 baraaruu himte. Akka amantaa kiristaanaatti Yesuus Kiristoos yeroo lammataaf deebi'ee ni dhufa. Yeroo kana amantootni gara samiitti ol butamu amantiin jedhus jira. Haleellaa Wondoo keessatti waldaa biraa irratti raawwatameen booda hordoftootni amantaa kiristaanaa yaaddoo guddaa keessa jiru. Haleellaa qaawwee fi boombii waxabajjii 6 waldaa kaatolikii Seent Firaansis magaalaa Awwoo keessa jiru irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoota 50 ajjeefamanii turan. Aangawoonni mootummaa federaalaa Naajeeriyaa gareen Islaamic State lixa Afrikaa keessa socho'u ajjechaa jiru. Namtichi dhuguu bahee filaashii odeeffannoo jiraatota magaalaa tokkoo qabu gate. Namoota hedduuf hojii booda dhuguun akka bashannanaatti ilaalama. Hojjetaan tokko Jaappaan keessatti hiriyoota isaa waliin ala ba'ee erga filaashii gatee garuu bashannanuu isaaf of komachuu mala. Maaliif filaashiin yookaan USB stick gate keessa odeeffannoon uummata miiliyoona walakkaatti dhiyaatu keessa jira. Namni maqaan isaa hin eeramne kun filaashicha boorsaa isaa keessa kan keewwatee halkan dhugaatii alkoolii utuu hin dhugin guyyaa dursee. Namni maqaan isaa hin eeramne kun filaashicha boorsaa isaa keessa kan keewwate halkan dhugaatii alkoolii otoo hin dhugin guyyaa dursee magaalaa Amaagasaakii jedhamtuu fi kaaba dhiyaa Osaakaa keessatti. Namtichi sa'aatiiwwan dheeraaf reestooraantii naannootti dhugaa erga ture booda karaa gubbaatti ba'ee of wallaalee jedhee miidiyaan biyyattii. Adeemsa keessa wayitaa qalbiitti deebi'uu boorsaa filaashiin isaa baduu hubate. Miidiyaan Jaappaan NHK jedhamu akka gabaasetti namichi umuriin isaa ganna 40 keessa kan jiru yoo ta'u, dhaabbata maatii tajaajila taaksii irraa bilisa kennuun beekamuuf hojjetaa ture. Namichi filaashii gate odeeffannoo dhuunfaa jiraatota magaalichaa guutuu otoo hiriyoota isaa wajjin
waliin argin qibxata darbe filaashii irratti dabarsee ture. Qondaaltotni magaalichaa akka jedhanitti filaashiin badee sun odeeffannoo akka maqaa guyyaa dhalootaaf iddoo jireenya jiraatota magaalichaa qaba. Odeeffannoo eegamuu qaban kanneen akka kaffaltii taaksii dhuunfaa, lakkoofsa baankii fi maatii deeggarsa maallaqaa argatanii fa'aa qaba. Qondaaltotni akka jedhanitti akka carraa ta'e garuu odeeffannoon filaashii sana irratti argamu paaspoortiin hidhameera. Akka qondaaltotni kun jedhanitti namni haga yoonaatti odeeffannoo kanatti gargaaramuuf yaalee hin jiru. Taatullee ta'iiqaan isaa kan hordofee kantiibaa magaalichaa fi hooggantootni hafan biroon jiraattota dhiifama gaafataniiru. Amanamummaaf hawaasa bulchiinsa jireenya keessatti waan miineef garmalee gaabbinee jedha qondaalaan magaalaa Amagasaki tokko ibsa wayita Macaafni qulqulluun akkasuma. Or the Bible says namni foon isaa buufatee lubbuu isaa yoo balleesse gatii maalii qabaayidha. Sawa lameen atarfoo nafsuun bigodaa min xiqimaallew. what shall man profit? Namni foon isaa buufatee lubbuu isaa balleessa yoo ta'e gatii maalii qaba. Waldaan biyya South Africa magaalaa Darbaan keessatti Naaziriit Baptist Church jedhamuun beekamu shamarran umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'an irratti qorannoo durbummaa qabaachuu isaaniif qabaachuu dhiisuu isaanii waggaatti al tokko qoratee sartifikeetii durbummaa itti kennu geggeessa. Waldaan kun erga ijoollee shamarran kana qoratee warra durbummaa qabaniif waraqaa ragaa kennee fi ittiin waldichatti beeksisa. Mee kana isin maal jettu? Koomentii irratti yaada keessan. Lakkaan gadi bu'uu jalloota wajjini ulfina naaf wayyaa Yesuusii wajjini. Lakkaan gadi bu'uu jalloota wajjini kabaja naaf wayyaa. Wanti tokko wanti gaariinis wanti hamaa cimaadha addunyaa lafa miila tokkoon dhaabe kan jedhu an jalqabamu waa dafanii aariidhaan yookaan gammachuudhaan murteessuudha. Biyya lafaa kana keessatti bu'aa guddaa kan buuse yookaan gammachuu xinnoo tokkorraa yookaan aarii xinnoo tokkorraa ka'e biyya lafaa kana akkasuma namoota baay'ee walitti naqee nama baay'ee biyya lafaarraa fixuudhaaf ammas wanta tokkoon isinitti hima. Mana namaa kan diigu, dhala namaa kan diigu, biyya namaa kan diigu akka dhuunfaattis akka addunyaa lafaattis waan guddaarraa ka'a miti, waan xiqqoorraa ka'a. Haadha manaaf abbaa manaaf gargar ba'uu guddaa kan ta'u jecha yookaan qubeelloo qoda 2-3 yookaan waan daqiiqaa 1-2 ta'anidha. Akkuma kana iddoo guddaadhaanis kan nu ga'uu danda'u waama xiqqoo tokkodha. Kanaaf miiraan hin murteessin. Yoo aartee murteessites gadheedha, yoo gammachuudhaan daftee murteessites gadheedha. Tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Namni tasgabbaa'ee bitasaaf mirga isaa laalee dubbii kana xiinxalee gilaalee booda eggi cal'isee itti yaadee dubbachuun gaariidha. Firoota koo dubbii waaqayyoo kana suuta jettanii yommuu laaltanii ashaaroostu hamaa ol qaqqabuu jalqabee jedha seenaan kun. Ol qabuu jalqabe itti aanaa kooyyuu ta'eedhe aangoo argate gammachuu guddaa argate. Yommuu gammachuu guddaa argatu kana waaqayyoon naa laatee galata kee waaq jechuun aangoo naa laatame kanaaf namni sagaduu qabaa jedhe. Namoonni hundumtuu lafa ga'anii qoomma'anii sagadanii fi'eedha. Boqonnaan 3 kun lakkoofsa 5 isiniif dubbisa. Lakkoofsa 4 jalqabeen dubbisa. Guyyuma guyyaatti deddeebi'anii hin gaafatanii inni Yihuudii ta'uu isaanii itti hime. Qomoon Mordokaayi Yihuudii ta'uu isaatti hime. Haamaan isaaf sagaduu diduu isaatiin baay'ee aareedha. Akka jettee maanaan saganneedha. Waan hin biraa miti. Waan lafa dheeraa waan nama dafqisiisu miti. Namni akka jedhee dabarsa. Kun immoo sekondii 3-4 caalaan fudhatu. Akka jedhanii dabarsuun. Maalumaafan kana dhabeedha. Yommuu kana dhabe itti aanee maal godhee waan ilaalaa akka jechuu dhabuun kuni jireenya dhala namaa mana namaa maatii namaa diigaa. Akka jechuu dhabuu kana tasgabba'anii dabarsuun immoo akkuma sana hordee nama dhaaba. Aamaan yommuu kana kaase dubbiin kun namticha nan ajjeesa jedhe kana
fardarra kaa'ee na harkisiisa jedheetti yaan. Lammaffaa mana mootummaa keessaa na ariisisa jedheetti yaan. Sadaffaa nan fannifamaa dubbii kanaaf jedheetti yaan. Ila akkas maalan dhabeen akka nama fannisiisu hin beeku. Birri dheeraa bade dhibba lama. Ammas bu'aa jirta? Odoonni duraa madumaa tolatti dhibbaa furtaama.